jettee Simraan fuudhuudha. Simraan immoo intala adaganya wayiitti dhugaa isin jee viidiyoo isaanii sannan laale caaltuu dhiisii ana fuudhi ani Muktaar nan jaalatu mana jettee jechuudha. Dhiirri kana man jaalattu haala madabaasanii jechuudha. Firaan kun dhugumatti caaltuu jaallata dhugaan jaallata. Garuu immoo dhiirri gaafa nama jaallatu wayya dubartiin gaafa jaallatu irratti isinii galee dhiirri gaafa nama jaallatu waa hunduu ni dhumata. Gaafa dubartiin dhiirri jaallatu immoo waa hunduu hidhaadha. Isinii galee dubartiin dhiirri jaallachuu dhiirri dubartuu jaallachuutu caalaa. Akkas yootatti kabajamtoota kiyyaa hamma firaan caaltuu jaallatu dhugaa amma jechuudha. Miilaala ammallee jaalala isin dhiifne mucaan bakka caaltuu likkii jaallata jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii. Anis nagaa kootii alhamdulillah galatti rabbii. Simraanii fi firaan jechuudha wal fuudhuuf deemamoo sobamoo dhugaadha. Dhuguma firaan otoo akkasii sun garuu gurbichi dhugumatti qaruute dhallee bilxii namaati. Viidiyoo tokko ol argeen ture. Firaan dhuguma caaltuu ni jaallata dhugaadha ni jaallata. Viidiyoo jechuudha afaan biraatiin hojjetame. Viidiyoon suni namichi dubartii mucattii jaallatee ture. Mucattii jaallatee ture isinii ma waa'ee caaltootii firaatti irra jechuudha. Firaan amma likkitti caaltuu jaallata bakka isii waa jechuun fedhu. Garuu immoo booddeen caaltuu firaa kun akkami akka ta'us hin beekamu. Nama wal jaalate dhugaa dhiirri gaaf dubartii jaallatu dubartiin sun kabaja guddaa qabdi. Jaalala qabaafi garuu dhiira amanuu miti. Dhiira amanuu miti. Viidiyoo isaanii irratti maaltu isinitti fakkaatame? Namichi jaarsaaf jaartiin addaan baasuuf jaara lamaan nama dubartii jaartii namicha jalaa baafatuuf wantoota hedduu raawwatee ture. Seenaa isinii hima. Wantoota isiidhaaf hin ta'in hunda raawwatee ture. Gaaf kaanii jaarsa isii jalaa isii san baase. Jiruuraa haa ka jiraattu hiyyummaa haa qabaattu malee garabbaa manaatiin qabbanaan jiraatti. Maaliif kana akka isiniin jedhe isinii gala jedhee yaada. Namichi kun abaabalee maal godhee jiru gammachuu si jiraachisaa makiinaa sitti bitaa mana si maal godhaa viillaa keessa galtaa kamsa juumii afaan arabiitiin jedhu bakka namicha likkii jaallata itti fakkeesse. Maaliif akkas godhe? Niitii san isa jalaa baasuuf isi qananii seensisu doon taane isi rakkoo keessaa baasuu doon taane. Fakkeenya firaan deemuun akkas na fakkaata isinii galee akkittiin itti deemu akkas na fakkaata akkanatti fakkaatu isinii himaa beekama. Kanaaf obboleen kiyya gaaf kaan inni jaallate bakka isa malee jette. Baate ni kaan namicha duraa ofirraa buuste haadhatti galte isinii hima. Haadhi isinitti galtee maa jetteen barni kaa ofirraa buuse maali jennaanini saabiqaadha kawan hunduu jetteen haati ishi akkuma isitti maaliif ofirraa yaani haati jabinnuma isii akka isiin rifanne kenneteef barii jetteen deebite ani alitti heerumoo hedaa sigalee jechuun nama sanarra nikaa buuse yoo jette fakkeenyaaf nama kanatti heerumoo hedaa jette akkasi ishi hin jedhanii gaafa kaanitti heerumti namni kuni isi jaallateef dhimma biraa nama saniin akka addaan baatu akka isi rakkoo keessa seentu akka jireenyi isi baxaabatu akka jireenyi isi jiru gaariin jiran isi godha. Gaaf kaanii haati maal gooti isin fakkaate human dubbanne akkuma isin feete taatee fi mitire ani waan kana jedheef kan isin hagalu gaafa kana haati isi ishu jettee fi amma sarge godhatanii jireenya dhuunfaa isaaniitti nama kana wajjin seenti. Jireenya dhuunfaatiitiin seente jireenya isaaniitti seenanii sargi ajaa'iba godhatee fuudha. Guyyaa san galgalarraa isin sarratanyaa taatee bultii niitii isaa taatee bultu. Maaliif ree abbaa mana isii miskiina san dhiiftee abbaa mana isii jaallatu san dhiiftee nama qabeenya qabu nama birrii qabu nama mana qabu nama makiinaa qabutti heerumte. Mitiire gaafa itti seentu jireenya hadhaawaa keessa seente jechuudha. Jireenya raahaa hin qabne jireenya gubaa keessa jireenya harbaafata hin qabne keessa seente jechuudha. Isin galee ani maaliif waan kana jedhe isinitti fakkaata? Gurbaan kun hamma caaltuu jaalatu nu beeytanii miti ni jaallata. Har'allee dubartii biraan barbaadu isii barbaada. Garuu jireenyi gara fuuldura ni ulfaata. Hadhaaf sitti fakkeessaa hadhaaf bakka illi keedha si galee
wantoota illikiin deemurra bakka anuma tafuu wayya illikiin nama jaalachuu illikiin dubartii biraa fuudhu illikiin waan tokko bituu illikiin bakka injiraa miti illikiin makiinaa bituu illikiin jechuun wantoonni sun dhiibbaa qaban wanni murkaa wanni dubbii qabu nama tokko fakkeenyaaf lafa tokko yoo wal kasaafte lafa san murkaa lafa san deeffatuuf ati wantoota qabdu hunda fixatte lafa san deeffata wanto amma firaan kun maaltu akkan isa illi keessa jaalalli caaltuu daangaa dabarfatee miti caaltuu haga muttaarii wajjin caaltuu fi muktaar hamma wajjin turan firaa wajjin hin turre isaanuu namni waggaa dheeraa wajjin ture waggaa lama wajjin ture hamma kana hundan geenye garuu immoo inni yeroo ji'a lama qofa hojjetu turan ji'a lama kana keessatti mallattoon inni agarsiisu mallattoo ulfaataa jechuun jaalala namoota jaalala yeroo dheeraa namoota bakka waggoota dheeraa darban akkas jechuudha. Maaliif kana jedhe isinii ala jedhe yaada ni ulfaata garuu ammaaf ni jaalata yaada kiyya isinii hubachiisa dhiirri yeroof si jaalatti garuu immoo yeroo keessatti ta'us dubartii waan taate hin ulfaata namoota amma fakkaata malee wanti kun gara fuulduraatti dhiibbaa hedduu qaba waan kana garuu irra galchanii yoo yaani waan san qalin godhanii yoo laalini yoon hubatini gurbaan kun amma illikiidhaaf ni fuudha jenne isin balaaleffattee jirte jechuudha balaaleffattee jirte intalli kun immoo dhugaan isin jedha Simraan kun jechuudha Simraan kun likki Muktaar lubbuu ishee caalaa jaallatti haqa dubbachuu wayyaa mitire Simraan sirriitti jaallatti Muktaari baay'ee jaallattis baay'ee kabajjis maaliif yoo kan jettan taate wantoota hedduu isarratti baratte jechuudha rakkoo isarratti argite miidhaa maatii isarratti argite jibbiinsa chaanaalii warroota isin qabdanii isarratti argite Muktaar irratti waa hunda argite mitire akkana isii godhumaa inni jaalalatu isii miidhaa jira meema xiqqaan isii kabaja guddaan isii kabaja maaliif xiqqeeffamte maaliif kabaja dhabde maaliif maatiin isii sun tuqame sababa isaa maaliif isin gadi jaalala isaa waan qabduuf garuu immoo intalli huni ni milkoofti sababni illee maaliif waan bu'aa bahee hedduu keessa ceete arrabsamtee jibbamtii walii hubatu wayyaa bara waaqa zim jennee nuti Simraan waan kana raawwatte isin mootuyyuu dubartoonni jechuudha keessas dubartoonni akka bakka uruuni koomentii kun jechuudha akka nama Simraaniin faanti baatee Saayidoo argaa jirtan dubartii meeqa fuudhee waggaa tokko keessatti bakka caaltullee akka nama Muktaariin faanti takka jedhee dubartii lama fuudhuun isaan bahee maatiin isillee akkasuma jechuudha amma maatiin caaltullee maatiin Simraanillee maal kan isaan godha maatii Simraan tokko dhayite nama biraati irratti jaallatte lammaffaa immoo ulfoofte sadaffaa immoo bakka inni ulfaata marii isaaniitiin ala deemte waan isaan hin jenne dhageelte jechuudha ufiin of bulchaa otoo of danda'ee ani dubartii of dandeette otoo ta'u gurbaata bira dhaabbatuu didee baay'ee ulfaata jireenya lamatti seenu jireenya tokkotti seenutu salphaadha jireenya tokko nama firaashata kan qabne wajji jiraachuu wayya malee dubartii caqacaqamtu bitaa mirgaa nama caqacaqtu dhiirri gaafa itti seenu dubartiin sun akka maal taate beekuu qaba niitiin duraa sun akka maal taate beekuu qaba amalli isii akkamii haalli isii akkamii adeemsi isii akkamii itti mari'achuu an fuudhuu barbaadaa fuudhu ati gaafin isin deebiftuuf immoo ani yoo siin taane ganna dhiisii fuudhita biraa deebiin kanuma bara deebiin dubartiin eeggattu kanuma ani siin taane miti fuudhita biraa deebii kana judduu kana lamaanitti walii qoodudha garuu dogongorri gamaa gamantis otoo jiru wantoota raawwatan hunda xalalanii burmaantu narra dhufa ara dhoysini ni kaayidhanna boru rakkoo narra ga'u jechuun har'a yoo dhoysini boru ni mul'ata otoo jedhee gaafa duraa gurbaan sun yaade caaltuu irrallee rakkoon hin ga'u odoo caaltuu mari'ate rakkoon hin ga'u ganna dhiisii fuudhima jettiin hagaan ma dubbate dhoysini ni kaa godhanna gaaf jedha ol fuudhanii ofumaa isaaniitti viidiyoo walliqa wayi namni isaan baasee jira kanaaf waa'ee firaarraa kaafne akkasii firaan akka caaltuu jaallatu dabbamaan dhibbatti ibsee jira kanama waggaa dhibboo jiraatetti rabbi walitti haafidu jennamoo kam jenna rabbi walitti haafidu